yaada mormuu jalatti waan babarreessuu fi ollaan seesisan turan manasaa. Garuu ana gas ayyaanaan mooraa gam tokko jira see yaadaatiin turre. Koomentiin as jalatti barreessuu waan hedduu argeen irraa hubadde. Akkas ta'uu saarran baree agaa rakkoon qabu garuu gaaffii tokko ittiin gaafadha. Kanaan dura hashtag number 1 irratti noo waad jetteetu turte garuu warra yaada kee yeroo kennatte dhugaarra dhaabbannu safuu Oromoo keessaa baaneetu haasaa jirraa safuu Oromoo ala jirraa ka jedhurraatu jabeessitee dubbataa turte. Hashtag number 1 kee gara dhugaatti deebiste moo noo waarii marra jirta ka jedhudha gaaffii ansiif qabu. Kanarraa kanafee akkuma gaaffii mooraaliitti kanan ayyaanaaf qabu waraana bilisummaa Oromoo moo waraana mootummaatu uummata Oromoo irraan dhiibbaa gahaa jetteetu yaadda yookaan dararaa guddaa akka ga'u isa kam jettee amanta? Akka siyaasaatti tun taane mooraalii maan akkamitti deebista kana galatooma? Tole egaa galatoomi daqiiqaa kana seevinaa gochuu keef beekan daqiiqaa 5. Daqiiqaa masadiitti kusiin fita maali dandeessira amma gaashaan intin attaakii individual attaakiitti deebinee kanatti fakkaata. Maaliif na buustu beeka? Eenyuun nama buusu? No, namni si buusaa jiru hin jiru. Bafarii gochaa jira neetworkiin kee amma garuu sirriitti. Sila si'a lammanuu neetworkii makee bafarii godha. Daqiiqaan ni dubbateetti irraan har'isi. Laame Oromoon kan siyaasaa ni leebeliin taane qebeexirsheen taane mintifisheen taane maal qaba jette maal jettu kan waan akkasii kana jibbisiisa mala tokkoffaaye ammas keessatti waa hin haasofna waan ta'e waan dhugaan jaallannoo ta'e ishee arraba dibatanii damma godhatanii maal godhan san utuu hin taane waanuma dhugaa bareedduu ishee waan irra uummanni itti jiru lafa rakkoon jiru buruksine matu dubbanne jaran ummata Oromoo dacheerraa daguugaa muuxoot godhee fixaa kan jiru waraana OPDO waraana PP jedhamudha. Kan maali attamitti kana fudhachuu dadhabdu? Attamitti kun utuu bakkeetti mul'ataa jiru? Mee waboodhuma maatii Oromoo tokko gadi baasee yookiin as ba'a jedhee ajjeese manatti gube. Inni kan akkuma namichi PP silaa dubbate tokko kan mootummaa si dhoksaan jiru yeroo mana gubuu itti naannee abidda itti naannessee dabareedhaan wal waraaba. Yeroo waa ajjeesu nama ajjeesu irra dhaabatee morma irra dhaabatee maal godhee ajjeesaa waraabee of hubannoo jedha. Utuu ragaa hamma kana isa mana amantii keessatti sagadu akkuma isin sila dubbachaa turtan eenyu namni tokko dubbachaa ture. Nama kadhata bulaatii mana amantii keessa kadhataa bulu mataa isaallee ergaan takka tokkoon isheetu nafi rashana. Waboota rashaneenaan jechuu barbaadanii. Waboota rashanaa manneen amantii weertanii namichuma qeesii Wallagga Lixaa keessa naanna'aa ture warri waboo sun naqabanii maal jedhe sana qofa argaadha. Ilaalcha waboon amantii sanaaf qabu akka biraatti odeessaa turanii innumti qofaan gaadha hammam akka waraanni bilisummaa Oromoo amantoota yookiin warra mana waldaatti yookiin masjiidatti yaa'anii ajjeesaa balleessa. Maalumaaf wal bira qabanii baalaansi godhanii haasa'uun kun eessaa dhufee moo akkaataa itti tireeningiitti fudhataniidhaaf Finfinnee kanatti dhaqanii. Ani wanti isaa kana inni tokko kanarraa dhugaa jaallattuu ta'e dhugaan sinaa bulchitu dhugaadhaan jiraadhaa isiniin jechuu fi Oromoon amma nuufi utuu PP'n kun fedha qabdi ta'e warra mana hidhaatti qorqitee nyaataa ajjeesaa jirtu tokko gadi baastee isaan siyaasa kan nurra bare. Siyaasa TikTokii utuu hin taane siyaasa isaa kan koo kan kee kan maali asirraa haasofnu utuu hin taane warra siyaasa beeku siyaasa Oromoo keessatti dhalatanii keessatti dullooman dhaabiitti isa kaan hiitee kaan mana hidhaatti ajjeesaa balleessaa jirtu kanatti arrabni keessa maa dubbachuu dadhabe. Maaliif gadi ba'ee maal qaba Oromoon? Maal qaba Oromoon? Oromoon maal dhabe? PP'tu dhabamsiise malee jaarmiyaa qaba. Waraana qaba. Maal dhabe? PP'n dhuguma utuu nagaa barbaadde ta'ee jaarmiyaa kana lamaan caalaa maal barbaadda?
Oromoo bakka bu'a jedhamee yaadamu kana lamaantu jira. Wiingii siyaasaa guddaa keessa ABO'tu jira. ABO'n hin dhume egaa lafarraa ajjeesuudhaan kun akka eengadda maaliif hin haasoftan isa harka hidhee dudduubatti hidhee hoteela keessatti ajjeesee gadi gatu kana qondaala siyaasaa. Anaana isa achitti ajjeesa anaana barbaaduu re'umtuu hin jiru kanaaf anatu waa tokko bittilatee as ba'ee PP wajjin haasa'uu re'an. Kanaaf Oromoon illee hin dhabne waan bakka Oromoo afaan Oromoo ta'ee dubbatu inuma qaba. PP'n sanaaf qophaa'aa miti. Boris bara baraanis hin qophooftu. Warri walitti finne jettanis rakkatinaa. Yookiin akkamitti goolabamaa jarumti warra maffixuu bare kun yoo humna caalanii Oromoo akkuma jiran hin finna akka jiran fixuu danda'u. Yoo akkuma hin finnaa galaanicha gogsinee maal goonaa sana gogsuu danda'u. Yoommoo dubbii waaqaan beekanii diinni biyya sanatti kallattii hedduun baay'ateera. Amma yeroo ammaa kanatti mootummaan jiraansaas nama rakkisaa. Naannoo Amaaraa naannoo guddaan lama Amaaraa fi Oromiyaanumaa yoo ta'e immoo Tigraay miti. Naannoo Amaaraa PP'tu bulchaa jira har'a. Oromiyaa dhuguma PP'tu bulchaa jira har'a. Tigraayin PP'tu bulchaa jira har'a. Mootummaa isa kamtu jira amma? Mootummaa isa daqiiqaa 5 fixxee mee waamicha waldaa maraattota sana dagatiniiti. Achi booda ayyaanaatti hin darba. Haa ta'u garas waldaa sanatti hundumtuu deemee dhaabichumatti dhufee ana biratti galmaa gaafa maraattanii jettan isin dhuftu achumatti ani isin galmeessuudhaaf qalama koo qabadheen isin eegaa nagaatti hin badiinaa immoo bilbila lakkoofsa koo qabdu waan ta'eef hundi keessa. Waan ayyaanaan jedhu dhaga'ee deemi kaakoo hin badinaa bilbilaa ayyaana gaaffii gaafattee. Eessan deema? Ana san jira yoo ta'an. Haasatti mattiin goolabuuf istaayilii kaayyee. So Afrikaa irraas beekan irraas gaaffiin jira yaadas already qabda yaada ayyaana. Egaa walitti bubbuutii ma dubbadhu kaayyaan. Okay. Yaa dubbichi baay'ee fooyya'ama deemaa jira. Dhugaa kanas baay'ee dhimma isaan qabnu. Namni utuu ani hin dhalatiin na beekus jira. Kan garaa kootti yaaduyyuu namni beeku as keessa jira. Ajaa'ibumadha. Qondaala akkasiifaa baannee ammana tamsaanii rakkachuun keenya baay'ee nama dhiba. Rakkina hundumaa fudhanii fe'anii bakka tokkotti geessanii ofii bilisa ta'anii qulqulluu samiirraa bu'e ta'anii ilaalamuun gammadde miirri kee amma baay'ee sitti toleera. Deeggartu kana sirriitti deeggarte deeggaraa bareeda. Maaltu dhufeere? Isa waggaa 5-6 kana keessaa deemeerraa waan achi ba'e waan jijjiirama qabu waan adda ta'e maal goonere. Isuma jiru achumatti deemtama back and forth. Waaqni namaa mallis jedhu miti. Achumatti naannooftee achumatti of argitaa jechuudha Boris. Kanuma dhaadeffatta, kanuma jettaa bakka balaaleffatta. Isa tokko sosobatti sussuuxee maal jettee kan si wal fakkaatan akkama gootee sirriitti dubbattee siin jedha. That's it. Bakka ati cimaadhaa that's it. So and then go back to your lies and you come back with more lies. Kanuma recycle goota jechuudha. Lammaffaa siyaasa mari'achuun saba hundumaafuu ni ta'a. Uummata keessatti every part of society political conversation dialogue gochuun waanuma jirudha waan gaariidha. Garuu siyaasa callumadanii waan dubbachuuf danda'ame qofaa borcanii fi ni beekuu jechuus miti. Isas walii ibsinee marraa deemnu. Anis nan beeka jechaa jiru amma nan beeka. Kan wallaale immoo nan hubadha. I think waan hin beeku jechuunis hubannoo fi beekumsa guddaadha. Achuma irratti hin dhiisan. Isa afaan haayikkatu sorgosa. Inni biraa immoo isa sila haasa'ame maaliif haadholii jettu abbaanoo jedhamee haadholiin kan jedhamu haati jechuun onnee maatiiti. Maatiin immoo sabni kan irraa uummanni kan irraa ijaaramu sabni tokko kan ijaaramu maatii irraadha. The cell level jechuudha. Haati yoo rakkatte haati yoo miidhamte maatiitu miidhama. Ijoolleetu miidhama. Abbaa manaatu miidhama. The whole
family surrounds the mother. So haadha kana haadha gaafa jedhamu women, children and elderly jechuudha miti. Warra namoota dullooman, namoota guguddaa, haadholii yookiin dubartoota, ijoolleetu miidhama waraana keessatti. Susceptibilidha. Gudeedamuun jira, ajjeefamuun jira. Dhoksuudhaaf isa walii gadi fiidan kuni miidhaa isaanii dhoksitanii adeemfannaa dhaaba tokko irratti itti rakkatan kana dhugaan jiru kana lammaffaa ayyaanaan kana dubbatee hin beekuu, sagalee ta'ee hin beekuu, soba kana wal dadhabne abu 5-10 dubban mee yoom dubbattee beektaati? Dhaaba kee dhaadeessi malee gaafa walloodhaaf harkaan waan qabnu godhne afaaniin baanee guyyaa 2-3-4 buumii bannee teenyee isa lallabnu eessa turtan? Eessa turtan? Poostarii tokko jijjiirtanii siyaasuma moofaa kanaa haasoftu olii gadi qabdanii dhugaama walitti himnee deemna akkas taanaan immoo. Sagalee ta'uu qofaa miti, humnas ta'uudhaan hojjechaa jira. Jireenya koo jiruu koo waan hundumaarraa hanqisee amman danda'utti kanan godhaa jechuudha akka nama tokkotti. Dhaadeessuun barbaadu kanadha dubbicha. Garuu asirratti baay'ee ayyaanaan garatee boo'icha kee dhiisi. Furmaata wanta ta'u irratti amma beektutti waliin dhaabbadhu. Yoo dadhabde yoo hubachuu dadhabde immoo achi siqi nama fuulduraa. Namni bakka kee dhufee namni si tuqee hin jiru. So haadholii maaliif haadholii jettu jedhanii achi Ayisuuzuu footoo kaasee isa guddaa irratti nu godheedha. Isa guddaa irratti dhufee maal sitti agarsiisa? Ayisuuzuu eenyuuf bu'aa inni immoo sangaadhaaf bu'aa. Ilaala. Haadholiidhaaf hin bu'inaas hin jedha. Sangaadhaaf bu'aa. So akkasii xinnoo wanta xaxame keessatti hin gallu dhugaama jiru dhugaammoo hin jibbinaa hin sodaatina. Dhugaama jiru walitti himna dhugaa mirkaneessinee wal barsiisna. Sobni jira taanaan solwa qulqulleessina. Namni 10 dubbateef dhugaan ta'u dubbiin. Afarsitee fi dhugaan ta'u. 5 afarsi dhibba afarsi kan sodaatu hin jiru. Asumatti baasnee dhugaan kuni mirkaneeffanne inni akkatti mirkaneeffannu akkatti hin gulaallu sirriitti baasnee as beeku. Mootummaan kun kana godhee ayyaanaan mootummaa kana guyyaa tokko dubbatee hin beeku kan naan jedhu na bukkee taa'ee isaan sila dubbadhe waa'ee mootummaa kana har'a erga baree waan meeqan dubbadhe. Ni dhaga'u beekampaan ni beektu an oleenfa maal akka dubbachuu qofaa miti immoo chaalenjii hammam akka godhu anatu beekaa isaanis ni beeku. Kun otoo jiru soba haasofta. Ayyaanaa maas bukkee taa'ee dubbatu kana irratti sobda taanaan Oromoo haadholii Oromoo biyya sana keessa jiranis ni sobda jechuudha sobduudhaaf. Siyaasa keessa waan dubbatu keessa akkamittan si amana ani ofirratti si argee isan godhe hin goone naan jetti isan jedhe hin jenne naan jetti nama fuulduratti taa'ee isan jedhe ayyaanaan jedhee hin beeku jettee dubbatta afaan guuttee jechuudha. So afaan kee keessa akkamitti namni dhugaa eegare dhugaan hin jiru taanaan immoo furmaataaf hin taatu. Rakkina jajjabeessuudhaaf ni taata. Taate immoo baay'eetti lafa guutan miidiyaan kun guuteera. Warra soba walitti himanii sossobanii uummata raffisanii baqaqsanii bakka lamatti qoodamee wal sakaalee akka ta'u ormis kan mana keessaas kan alaas akka qalatee nyaatu Oromoo saaxilee kan ta'u jira kan guutuu qabna. High commodity miti kun. Waan hundumaa rakkashadha. 5 saantima 2 bitta. Kan hin jiraanne dhugaa barbaadee walitti dhufee taa'ee haasa'ee dubbii kan eegu. Dhaaba siyaasaaf kan hin saganne mootummaa kanarra rakkina jiru fulleetti baasee dhugaadhaan mirkaneesse dhaaba hidhate mootummaa wajjin kan wal falmaa jiru keessa rakkina qabu akkas buruqsee baasee dhugaasa sodaa tokko malee rakkina kana qabu kun akkamitti furama jedhee akka sabaatti kan haasa'u isan qabu. Isa jaarramu giddee boosee arrabsitee olala ooftee maal jettee dhugaan sitti hima. Ayyaanaan nama kabajuudha akka nama tokkotti arra waa'ee ofii kootiin dubbadha yeroo baay'een dubbadhu. Nama kabaju by the way namichi doktor maal na jedhan doktor miti. Doktor medikaalis miti PhD sin qabu. Waan baay'een qaba dubbisee nan beeka amman beekuun beeka na caalaa nama baay'eetu beeka na gadi immoo ani immoo kan nama caaluun hin jiraachuu ni mala. It's none of my business. Dhugaa irra gaafa dhufu garuu si fuulduran dhaabbadha. Saba koo irra gaafa dhufu garuu si fuulduran dhaabbadha. Nama si sodaatu nama lib jedhu miti. Waan tokko haasaa kee olollo kee ayyaanaan kanadha jedhi I cannot care less. An kan sodaadhu waaqadha dhugaa qabda taanaan immoo cubbuun sodaadha. Cubbuu nama haqa namaa hin dhoosu. Isa ala garuu kan jiru akkana yoon jedhe maalan yoon jedhe yoo lole qobaa koo dhaabbadheen dubbadha. Nama arrammoo galata waaqa qobaa koo miti obbolaan koo baay'ataniiru. Deeggartoonni waboo deeggartoonni kaafaa deeggartoonni abaa deeggartoonni mootummaa kanaa PP na bira jiru. Na bira dhaabbatu. Furmaata warri barbaadan Oromoo ta'anii dhaabbachuu warri danda'an. We are multiplying by the minute kuni dhugaa jirtudha. Because ajeeffate uummanni Oromoo siyaasa sobaa
sobarratti qabdanii isa uummata qaltan kan PP taatanii waboo taatanii hundumtuu keessan uummata keenyaaf waan buustan argine waggaa ja'a uummanni Oromoo jibbe ajeeffate dhugaan isinitti himu. Har'a we are going to be the people akka sabaatti dhaabbanna. Boor dhuftanii dhaabbachuun keessan hin oolu. Achumatti irreetti dhalannee jettu akkuma amma sobdani. Abaa'oo kanas akka sobdani kana ammas dhuftanii ni sobdu. Rakkinni hin jiru. It's okay. Keerii goonee deemna garuu first comers jiru amma warri dhugaa beekan warri amanan warri fuulduratti dhaabbatan jiru. Olola keetiif maal keetiif waliin beenu. Akkasumatti wal hubannaa gara fuulduraatti yaada nama jijjiirsiisuu dandeessu taanaan yaada nan fudhadha. Asuma irratti yaada jijjiirradhe yaani waan namni na amansiiseenna dhugaa keetii jedhee nama dhiisuu danda'u. Arrabsi ayyaana akkas jedhee maqaatti baasee itteenaan garuu inuma ifaa jira. Hin jiru amma immoo baay'achaa ma jira lafarrattis baay'achaara asirrattis baay'achaara arguuf teessu. Oromoon miliqe. Kiyyoo keessan keessa ba'e miliqe mootummaan kunii fi waboon uummata Oromoo bakka lamatti qabanii humna dhabsiisanii isa qabanii lafa teessisanii ba'anii miliqe uummatni Oromoo ni bitamta uummata Oromoodhaaf akka gooftaa keetti akka jette akka afaaniin dubbatu gochaa keetiin siyaasa keetiin deemsa keetiin bitamtee yaada isaa fedhiisaa dantaasaa goota taanaan itti fuufta. Hi'ii jetteennaan cabda. Kana hubadhu uummata irra qaamni guddatu hin jiru. Akka sabaatti sochoona akka sabaatti sochoonu malee dubbiin keenya furmaatan argatu. Anatu furmaata keeti kan jetti waggaa 5-6 torban kana siilaanneerra mootummaadhaafis laanneerra siifis laanneerra woboo kan taateef hundumtuu kee fudhatte furmaata kee argine. Gudeedama ijoollee keenya ajjeefama haadholii keenya isa sangaa boossaati. Uummanni keenya maal keessa akka darbe Wallaggi Gujiin Shawaan dhugaa isinitti baate argine kan keessan akka sabaatti dhaabbannee of harkatti dhuunfanna siyaasa keenya nu wajjin dhaabbatu uummata aangootti laattanii uummata kabajanii deemtu taanaan taate dubbiin walitti sinfinnee isin luceessinee siyaasa keenya sirreessinee deemna. Hi'ii jettanii innaan immoo gudeedni Oromoo baay'ee dhalteetti gooteetti Oromoon hin argina. Oromiyaa keessaa maal akka maddu kanuma dubbicha. Fayyaa ta'e. Tola ayyaana galatoomi kiyya nama si buuse moo nama si buuse taanaan nama biraarraa yaada fuudheen bakka sii gadhiisa ofii buuteen see jalqaba. Yaa ittafa. Ayyee galatoomi. I think ani warri PP kun mootummaan kun inni tolu keessa abukaatota isaa warruma hospitaala Maanuweel keessa badan waa walitti qabee social media kanarra naqee natti fakkaata. Ani ayyaanan yeroo haasa'u kanan dura haasofneerra. Gaafa waan kanaaf ka'e akka Itoophiyaatti ka'e akka Oromootti miti. No warii Itoophiyaa jedheeti ka'e sabaaf sablammoota wajjin. Afaan Amaariffaatiin warra Amaaraa kana warra Kibbaa kana hunda walitti qabeeti Itoophiyaa jechaa ture. Har'a immoo gara saba tokkotti dhufee jechuudha. Dur guddaa turree jedhee amma gara saba tokkotti dhufuun hin xiqqaate natti fakkaata. Tokko isa kana. Lammaffaa jaarmee akkamirraayyuu akka bilisa ta'etti haasa'a. Inumaayyuu ayyaanaan uummata kan dhiifama gaafachuudha qabdaati. Isa arraban taane haasootuu hin taane dhiifama gaafachuudha qabda. Ragaa wajjin yeroo darbee sitti meeran. Qaamota mootummaa olaanaa wajjin zuumitiin wal gahii teessa yeroo baay'ee. I can assure you this. Waan ati haasoftus ni jira jechuudha. Dhimmi ati as keessa dhufteedhaa qabsaa dhimma sabaa harka sillaachifnaa maalii sillaachifnaa jettu qaamni isin harka laachiftan tokkoyyuu hin jiru. Tokkoyyuu isintu harka laata. Uummanni kuni waggaa 5-6 kana isiniif fakkaattota keessanitti harkan kenninuu mootummaan kuni mootummaa uummataa miti kan filames miti. Gide TPLF bif maqaa jijjiirratee dhufee maqaa Oromootiin afaan Oromoo dubbachaa dhufee asirra jirudha jedheeti amana uummanni. Inni isin uummata jettan uummanni kun isiniitiin olitti mootummaa maafiyaa kana beeka. Akka gaariitti. Amma gaafa dhuftan akka
akka isin qofaan uummata kanaaf akka quuqamtan. Inni kaan diina uummata haadha qofaaf maaf boossu inni nuti jennu akka isin sobdan waan beennuufidha. Soba keessan akka gaariitti waan beennuufi. Isin miti nuti warra isin ergatanidha beeknaan. Isin ikkoo miishinii baattanii deemaa jirtu malee viizhiniin isaa isin harkaan jiru. Hin qabdani viizhinii sana hin qabdani. Viizhiniin abbaa qaba. Isin miishinii isaa baattanii deemtu. So rimootiin isaa isin harkaan jiru waan amma haasoftan kanaafis. Asiiti guyyaan wajjin haasoftu halkan garuu biyyaatii gaafa bari'u isaaniif guyyaadha. Guyyaa halkan guutuu isaa wajjin immoo taa'aa bultu jechuudha. Uummanni Oromoo bakka hundumaatti isin koree nageenyaa jettanii koree ajjeechaa amma biyya keessatti ijaartaniidha deemaa jirtanii waggaa lamaan dhufuuf filannoo dhufuudhaatiif of qopheessuu isin uummata kana hangasitti afaan faajjessitanii waraana bilisummaa Oromoo uummata biratti jibbisiistanii akka uummatichi waraana bilisummaa Oromootiin ka'aa jettaniiti yaaddu. Waraanni bilisummaa Oromoo 1,000 jira yoo ta'e maatiin isaa biyya sana keessa 1,000 jira jechuudha. 20 jira yoo ta'e maatiin isaa 20 jira jechuudha. Bilisiginnaan garuu warra ufee Oromiyaa irra caalaansaa assaayilamii gaafateeru identity crisis warra qabu eenyummaan isaaniillee kan hin beekamne haadhaaf abbaan isaa eenyummaan isaa kan hin beekamne warra akkasii kana qabattaniiti dhaadattu jechuudha Oromoo irratti isin. Isin akkasittidha. Har'a warri humna addaa Oromiyaa keessa inni deemu kuni irra caalaansaa afaan Oromoo kan hin beekne. Sila eenyu beekan moo eenyu dubbateera? Uummata bilbilaatii gaafa. Warri nama ajjeesaa jiru kun afaan Oromoo kan hin beekne irra caalaansaa. Sanqallee keessatti warri leenji'eedhaa bahu 50% Oromoo miti. Warri Shimallis Abdiisaa fa'aa leenjisanii uummatatti gadi bobbaasan kun. Warri kuni kallattiitiin duriyyuu Oromoo irraa jibbiinsa warra qabutu Oromiyaa keessatti bobbaafame dhufee immoo waraana bilisummaa Oromootu akkas godhee abalutu akkas godhee atis anooleenis yeroo hundumaa qorqortanii waa'ee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa haasa'u malee guyyaa tokko dhimma mootummaa kanarraa nan dubbadhaa itti dubbattee hin beektu. Dubbattee hin beektu. Dubbattanii hin beektan. Anooleenis dubbattee hin beeku. Baay'ee natti fakkaata. Clear standii keessan siyaasa deeggartan sana keessa dhaabbadhaatii ifaaf ifatti walitti dubbanna. Gite amma uftanii uummata. Uummatichi beeka. Eenyu akka saffalumu. Tole tafaayaa gaara daqiiqaadhaani daftee sin jaraa dhumaa inni fafakkeessanii homaa eessaaniyyuu nama hin ga'u. Kanaaf even ayyaana siifi aangoon usii kennama jedhee kan dhimma diyaaspooraa kanarratti hin haasofneeti waliin mootummaa wajjin. Maaf si jalaa tursan? Aki fudhadhuutii safaa hojjedhu. Dhimmi kun isin baasu baay'ee. Thank you. Okay. So it's all about ayyaana now jechuudha. Haa ta'u mee yaa mee gara jaalsaamiyaatti darbaa. Jaalsaamiyaa booda dubbatta kiyya. Kiyya hirmaannaa dubartoota kiyya. Hundee maa jechuudha. Jaalsaamiyaa. Tole fayyaa ta'e beekan an wahuma lamarratti hin dubbadha tokko waa'ee ABO'tii fi waraana bilisummaa Oromooti jedhan. Tokko waraana bilisummaa Oromoo ilmaan saba kanaati hajiru Oromiyaa guutuu keessa. Nagee akka uummata dhoorke mootummaa shiftaa kana. Nagee gatii uummata dhoorkeef dargaggoonni mirga isaanii falmachuuf gaara galan jechuudha. Warri waraana bilisummaa Oromoo haa bahu jiru kun waraanni bilisummaa Oromoo bakka itti bahu hin qabu. Lafa isaa jira biyya isaa jira jechuudha. Warri nagee jiru nagee akka uummata dhoorke shiftoota kanaati shiftoonni kun uummata nagee haa kannanii itti himaa isin. Kan nagee uummata dhoorke uummata keenya fixaa jiru mootummaa shiftaa kana. Fakkeenya halumaa yoo fudhattan naannawa shawaa bahaa naannawa boosat kanatti ijoollee baadiyyaa nu cuftii ni beeyna ijoolleen baadiyyaa hoggaa horii tiisitu ani intala baadiyyaati subaaxa fudhatanii deeman waan gaara oolaniif horiidhaa wajjin. Ijoollee subaaxa fudhattee deemtu ijoollee ama 13
waraana kanaaf horii nyaata geessu deemtan jedhanii meeqa akka rashanan uummata naannawaa san jiru gaafadha. Kanaaf afaan keessan yeroo hunda aabaa ofii waraana bilisummaa Oromoo haqachuurra silaa if xiqqeessitanii. Tokko OPDO'n akka itti nama leenjiftu qabdi. Afaan mi'aawaa bebbereeda uummata keessa seenaa itti. Kana faashinni isaa dabre na fakkaata. Yeroo namni walii gawwoomu miti. Lamada mootummaa warri miseensi adda bilisummaa Oromooti warri waboo gargaarus nu wajji jiranii jette. This is divide and rule. Akka isinitti himaniitu kana malee miseensi adda bilisummaa Oromoo heeraa fi seera naamusa isaa qaba. Miila isaatiinis bakka dhaabbatu beeka waan godhu beeka waan isin wajji dhaabbatuuf isin qabu jechuudha. Kanaaf kallattumaan akkuma Mustafaan jedhetti bakka jirtan qulqulleeffadhaati abaluu wajji dhaabbannaa ja'a koottaa. Akkasii wajji hojjechuun ni danda'amu jaasaawun uummata itti nagee uummata san caala kana ga'e fedhuun jiru. Uummata ammoo kana ga'e dhorke mootummaa kana. Undercoverii taatanii uummata afaan faajjeessina. Undercoverii taatanii uummata divide hin godhina. Kanaaf wanni isin nagee yookaan muuvimentiin isin jettan muuvimentii OPDO jiran nama qabuuti. Kanaaf amma waraana bilisummaa Oromoo ajajaan isaa kana jee moohina kana jee waan waraana bilisummaa Oromoo isin ilaalu isinii oodisan gara samii kana ol dhiyaatee jira. Kanaaf koomentii irra godhuu hin dandeessan. Rakkoon feete waraana jidduu haa jiraattu. Isin hin galchuu ammoo ajandaa deemtaniin kana itti milkooytaniin jaa fayyaa ta'a. Hayyee galatoomi kiyyaatti darbuu koo dura garuu gareen kiyya daqiiqaa tokko gareen ABO'dhaa fi gareen ABO wal waxalaa ture gidduu kana gaafa ayyaanaa qeequu ta'u garuu xiqqoo olii gala fakkaata. Jechuun kana taajjabbii maafan kaase mee kiyyaatti fufi. Dhiyoo tana wal ari'anii yoggaa wal ari'an gaa dhufaniiti iyyata nu bira fidatanii uummatuma Oromoo kana asuma jirraa maaliif ari'anii jenneetuma sagalee taa'aa turre. Gaafa boo'ichaas gaafa wantaas walumaan jirra. Ayyaana irraan jalqabne fakkeenyaaf nama jajjabaa Oromoodhaa Oromummaa irraa mulquun maqaatti laxxafuun maal godhuun leencolota irraa kaase jooriin akkanumatti baramaadha. Amaluma siyaasa Oromooti. Waan ayyaanaan waan addatti haareetti isa dhufan jiru. Muumantii maal gaggeessitanii maalii warri jaanii namni gamaa hojjettanii namaan gaafa jiru tokko hin ulfaata. Nama uummataaf hin hojjedhu numa jaaniin karaa sii danda'ame malee addatti wanni hojjedhu jaane wanni gartee maaliif hojjettan namaan jaaguun an bakkaa dhufeen beeku. Namoonni aadaa Oromooti maaliif dubbattan jiru gareefuun tana gartee sanyii gadaa waa'ee laqiyyelleedha. Yeroo dheertuu hojii woboo deeggaraa turre. Jibootaaf boo'uu jalqabee waggaa jibootaaf boo'u kana nama ajaa'ibsiisa. Ammas mootummaa shiftaa maal jaan. Nama addunyaa tanaa wajjin waliigaltee qabu nama biyya bulchu jiruun shiftaa akkas maal jaanii wal arrabsuu san bira waan kuttee fakkaata rakkoon teenya akka itti hiikkattu. Wanni kun illee osoo itti deebi'amee gartee rakkuma uummata Oromoo irra jirtu sana osoo dubbattanii yaadajuun isinii qaba. Mootummaa arrabsuun hafee miidhama sabaa yoo dubbattan xiqqoo qabsoo jeetii yaada. Keessattuu sabboontonni haareenii amma dhufanii akkee fa'aa eenyu namoota jajjabaa qabsoo tana keessatti horii isaanii baasanii yeroo isaanii gubanii ABO deeggaran irraa deeggartummaa fuudhanii maal jaanii lolan kuni eenyummaan isaaniitu hin baramne kaameraanis amma dura fuula isaanii hin argine lakkoofsa 11 ijarraa qaban natti fakkaata. Dhiyeenya kana warra Tigraayiif nageenya labsaa turanii amma taraan gartee Oromiyaa buqqaasuuf Oromoo balleessuuf meeshaa isaanii ol guurratan gara Tigraay kanarraa kana mootummaanis ifannuma beekaa uummanni Oromootis waan bareena fakkaata. Inni biraa namni nama akkasaatti qabsoo gubbaa jiru wajji waliin galle yoo dhugaa san feetanii Oromoon inni bilisoomsuun jirtu ofiin sobina. Dura dhaaboo Oromoo agartee gaara jiru fakkataas ta'e abbaa barbaadees yoo ta'e sanii wajji walii galuu qabda. Karaa nagaatiinis abbaa barbaadee karaa qabsaa karaa fedhanaa qabsaa isaa wajji walii galuudha durri jechuudha akka Oromoottiin uummata Oromoo kana bilisa baasuutti. Namni uummata Oromoo waliin galle dhaabbilee Oromooti wajji waliin galle ol fiigees gaffiigees miidiyaa gubbaa ce'ee maraates wanni fidu baramaadha. Namoota guyyaa adii baankii saaman nama gaarii gootee gaafa mootummaa ammoo nama addaa yakkamaa gootu xiqqoo nama saalfachiisa. Silaa riippoortummaan beebar wanni kun hundinuu waan addunyaan beeku bar wanni yakkii uummata keenyarra raawwachuu jiru yakka namoonni gartee asitti isin dhoksuuf yaaltanis waan dhokataatii miti. Salphina keessan garuu yakka amma tulluu gookana qayitii qabattanii hin dho'isanettanii badii haadha Oromoo intala Oromoota namni daffaru qe'ee irratti akka barbaade godhu kana dhokosuuf hammana carraaquun keessan hagam takka diinummaa
haadha Oromootiif akka qabdan gartee ilmaan Oromootiif akka qabdan sabni Oromoo ofirraa isin argee jira. I think mootummaa gartee sila diina jaamu kanaatu isinirra hoyyana fakkaatan giseen akkanan laalu gartee waa'ee dimokiraasii waa'ee ilaalcha namaa hubachuu waa'ee nama dhageeffachuu waa'ee tasgabbii qabaachuu maal kayyuu mootummaan kun xiqqoo parsantii meeqa isin caala jeetii yaade fakkeenyaaf namoota maqalee saabaa turan faadha warri mootummaa kana keessa jiru hoggaa mootummaa jettanillee adda baafadha. Qajeelaan faan ibsaan agayoo faan araarsoo faan namoota maqalee qabsoo gubbaa turanii leencoo lataas dabalatee jechuudha. Warri karaa nagaatiin qabsoomna jee kunis irraa mootummaa kanaa tokko biyya galee ta'an godhe malee wayyaanee isin jala guluuftan tanaa miti. Daawwiti ibsaa adda bilisummaa Oromootiif baandiraa tana biyya deebiste wayyaanee miti. Wanni isin amanuu qabdan. Jalqaba irratti namootuma har'a isin komattan kana namni har'a jaarsolii tanaaf takka warreen gartee yeroo dheeraaf biyya namaa ture haadha isaanii akka argamu ka godhe mootummaa amma jiru waan amanaa liqimsaaf rodha. Wanni gartee addatti immoo rakkoon gartee ni jira. Rakkoo jiru san sannaa yoo gartee tokko lama jaanii dubbatan gaariidha. Waggaa yoommoo mootummaa arrabsuu ta'e furmaanni addaa ka dhufu hin jiru yaada juun qaba. Warri dhimma saba Oromoo maa dubbattanii maa akkas taatan jiru nuti dabballee raayyaman barbaanna. Wanni gartee warri keenya nu dhaleef wanni dhalanneef saba kana keessa wanni Oromoo taaneef uumamaan rabbi nu wanne waan nu ta'uu ofii keenya wal dubbannee wal gaafanne karamitti akkam karamtu nu baase jennee deemuudhaaf dhaaba siyaasaa yookaan dabballee jaanjoytuu waan gartee haasoftu waan namni itti kan haasoftu gartee sanirraa hayyaman barbaannu sana akkasitti hubadhaadha. Takka namoota gaara keessa deeman takka namoota masaraa tattaanirraa isa hayyaman barbaannu waan saba keenyaa dubbachuudhaaf. Fedhii dhaaba siyaasaa tokko jalatti achimaan gorree maaliif fiippiin taane maa baa'oon taane doolaara nuti doolaara sassaabuu isin hin dhorkin ammaas wanni isinii galuu qabu qarshiin sassaabinaa isin hin jenne warri gartee kana jireenya godhatanii gaafa barbaadan irra wal fanniftan gaafa barbaadan irra wal tumtan tana hojii godhatanii nuti nama waan kana bira hote nama jiruusaa jiraachuu danda'u nama maqaa qabsootiin gartee jiruusaa gaggeeffatu miti akkasitti hubadhaadha. Wanni isin hubachuu qabdan ummata keenya kana nageenyaan nu barbaachisa. Mootummaan qoftiin nageenyaa fi duqawwee dhiisee uummanni kun akka barbaadan nama godhan jechuun miti. Waraanni kutaa hunda jira. Kutaa hunda waraana ni kijibda. Waraana magaalaa takkan qabanne kutaa hunda isaan geessitan fakkeenyaaf. Waraana karaarra durii shiftaan nama jira bar walanchitti kana gaafa gadda barte makiinonni olii keetuma deemaa fi baree adigis bara hedduu nama jira shiftaan bakkayyuu jira. Kanaafuu wanni addatti sobaa amma tulluu kana fiddanii walirra toltaniif hin jiruuti yoo hojjettan hojii siyaasaa deemaati hojjedha. Mootummaan jaalattanii jibbitanii mootummaa taankis baankis diroonis waan hunda qabu. Naa waa isinitti hima yoo hin beekne hubadhaa deema. Warri saba Oromoo diina godhatanii warri Tigraay fira godhatan karaa jarkii isiniif haa godhu. Isaantu isin argate ta'ee saba Oromootiif baatan ta'ee gara fuulduraatti qaanyii dhiisnee kan walirraa babbaqaqsinee wallaallu ta'a jechuudha. Eega saalfachuu diddan, eega adabachuu diddan, eega tolli isin diddan eenyu akka isin argee fi yoom akka gaara seentan hayyama eenyurraa akka fudhattan gara fuulduraa waan himtu ta'a jechuudha. Eega nuti illee gartee hayyama keenya isin barbaachisa erga nuun jettan ni fiddan hayyama. Teeki. Galatooma ulfaadhaa hagan argutti manuma keessatti personal tookiirra waan jiru fakkaata ol ka'aa waa'ee Oromoo haasofnoota xiqqoo ishee ol kaanee haasofnu steepii tokko ol seenne personal offensiitu baay'ata hagan argutti kanarraa kan hafe akki Oromoo kun akka nama dhowwaa akkaataan inni ammaas keessaa kaani mootummaa kana mootummaan nun hin beekne fakkeessee imeejiin jirre kaasuufis ni xaara. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hundumaa siyaasni isaa mana hundumaatti nama takka amma maqaa namaa meeshin godhuun barbaadoni amma boodallee. Yeroo hundumaa jecha afaan sarraa teeksiin afaan sarraan buune waraana magaalaa tokko hin qabanne waraana akkasii takka duriyyee magaalaa duriyyee shiftaa maaloo kuni dargaatarii wardii fayyadamu kuni. Of sabaartaa muddamaa harta otoo akkas muddamaa hartu duriyyee safaraa gootee akkas lakkaa'uun kuni of soboo kan immooshinii kee tiriit godhatu yoo ta'e malee akka sanatti imeeji sana ati ofiif kaasuu dandeessaa garuu akkas miti dhugaan isaanii lafa jiru. Mootummaa atammaa mootummaa ajaa'ibaa tokko gootee kaasuuf yaaltusi yoo xiqqaate aanaadhaan keessatti dhaladhee gandoota 24 ol qaba waggaa 5 kana mootummaan ati baantu kuni. Gandoota 22 haga 20 olirraa gibira gurratee hin beeku bulchaa jiru. Seenaa Itoophiyaa keessatti mootummaan waggaa 5 bulchee daangaa Itoophiyaa
hunda toon bulchiin waggaa 6-7 lakkoofsisaa jiru mootummaa kana. Waggaa 6 darban Tigraayin hin bulchine. Oromiyaa kutaalee magaalaa kantiibaatu baay'ataa jira. Amma inumaa collection of mayors jechuu danda'an. Walitti qabama kaabinoo kantiibota fakkaata. Malee haga atamma kana immeejii kana kaasuutti dhiphattus miti. Calm down. Dhugaansa akkas miti. Taankii baankii maal jette suni muddamarra jirta. Haga kana muddamtu ture. Haga kana capability agarsiisaa jaate haga kana muddamuun baay'ee barbaachisu. Ammoo kabiraani nagaa maal waan jedhamu kuni immeejii tokkotu ka'a ture. Haga dhiyoo ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo deemsa Taanzaaniyaatti ture sana. Maarratti akka wal dhaban mootummaan kun inumaa pirootokoolii addunyaa waliigaltee pirootokoolii negotiation eeguu dadhabee akka duriyyee baqatee gaafa galu maal takka ture? Akkamiin nagaa akkam feene? Gaafa ibsa baasu waan takka luus gootan. Maal luus gootanii? Waraanni bilisummaa Oromoo nagaaf karrisaa cufaadha. Qawweef qawwee qofa jettanii waan immeejii kaasuu yaaltan tokko luus gootan. Gaafa san luus gootanii sochii uummataa maal jedhamedha. Yes, of course, ummatichi an waan tokko tokko gaaffii natti ta'a. Namoota 2-3 yeroo hundumaa ummatichi miliqeera. Ummatichi dararaa isaa nutti himata. Ummati har'aa burrakkina isaa nutti himata. Who are you? Ummatichi sin beekta kanu lafatti hin beekne waraana kana qaamaanis beekuu dandeenya. Har'as guyyaan sochii jiru maatii hordofna ta'uu danda'a. Lafuma sin waraanatti himattan kanatti sochii guyyaan nagaa danda'a. Sin eenyudha? Ummati kan sinitti bilbilatu kuni sin representation akkamii qabdu? Takkaan ummanni qaama itti gaafatama qabu tokko dawwalata. Takkaan immoo nama miidiyaa tokkotti dawwalata because coverage argachuuf. Who are you? Ka ummati dararaansa qofaatti eessadha ummatichi? Location isaa bakka isaa specific godha. Maqaa ummataatiin daldaluun kuni hedduu waan deemsuuf fakkaatu because waan ground irra jiru kana miti. Wanta tokko qofan jedha dhumarratti. Yeroo mana kanaa warra ijoollee oboo kanatti ni ariifata. So dhiyoo kana duula guyyaa 40tu jira Oromiyaa keessatti. Guyyoota nuti lakkoofne hin jiru oboo balleessuuf guyyaa 45 lakkoofne irra, guyyaa 15 lakkoofne irra, sa'a 24 lakkoofne irra. Projektiin hin baane hin jiru. Amma guyyaa 40tti immoo projektii biraatu jira. Addunyaa kanarratti uummanni ilmasaa yookaan intalasaa waggaa 18 tartee siyaasa deeggartu adda baafattee kallattii mataasii filattee deemteef itti gaafatama fudhu jedhamee kan ajjeefamuu jiraate uummata Oromoo qofadha. Namni tokko waggaa 18 tare jennaan kiraayimii godhu kamiif yakka godhuuf ta'es gaarummaa godhu hundumaaf itti gaafatama kan fudhatu. Namsani uummati Oromoo garuu kan carraa kan argatu hin dandeenye. Inumaa waan nama saalfachiisu aanaa kuttee tukkaa'ee kuttaa'eedhamu gudar irratti implementir ta'uu kan jalqabe guutummaa Oromiyaa keessa deemaa kan jiru. Ilma kee caakkaatiin deebistu yoo ta'e, intalli kee caakkaatiin galtoo ta'e, sooshaal kontiraaktii hundumaarraa haqamta. Waan bitattu namni sittiin gurguru yoo gurguramee ni adabama. Yoo duute namni sin owwaalu. This is the worst crime against humanity. Mootummaa miti shororkeessaan kana godhu addunyaa irra jiru baay'isa. Garuu wanta tokko qofa dagatee mootummaa. Yeroo baay'ee foorzi malee saayidii akka gaarii yeroon numeera. Wanta xumureera jecha tokko qofa jira. Uummanni akkatti mudditee sooshaal kontiraaktii hundumaarraa bulooggoote sun gaafa lafa dhaqaa dhabu garuu filannoonni qabu wabootti makatu akka ta'e in other words lakkoofsa waboo balleessuuf deemtu sana triple duplicate godhaa akka jirtullee quba qabaatuun baay'ee barbaachisaadha. Dhugaalaaf jiru haasofnu arraba dibatanii fi dhadhaa fakkeeffataniif dubbiin dhadhaan taatu dhugaalaaf jiru haasofnu. Ummatichi isin baantan kuniin immoo qaamaan beekna. Kijiba waa dhiifnu. Of kijibdaniittu ummata kijibuun baay'ee barbaachisu ulfaadhaa galatoon. Tole egaa dursitee kompileen daqiiqaan yeroo borratti uumamumatti daqiiqaa 5 lakkaa egaa addatti kan keessan maal akka gabaabsee rabba beekume mee rabbumaa nuu himadhaa isin ammaa booda PP fayyaanaa himachuun isaati.
So anyways, Dave keessa lixuun barbaaddu taanaan immoo nagaadhaan ta'e keessa lixxeennaan akka komataa dhukkubsatu. So daraja Liyoo boodan sii kenna Liyoon harka isaa baaseef jedheen Liyoo. Yammaduulee kuni duulama qaballeessidha. Deemu jiru malee namoonni uummata kanaa waa'ee uummataa yaadaaru argaa hin jiru jechuudha. Argitan yoo ta'e hundumtiyyuu yaadaan chaalenji hordofachuu dhiisee maqaa walitti moggaasudha. Waan sun bareedaa natti hin fakkaatu. Ammoo haasa'ame irraa riyaalitii jiru gaafa dubbatamu isin dhukkubeen firaa keenya. Oromoo hundumti keenya akkuma waan irratti olii galu hundi keenya jechuudha. Namoonni uummata kana nagaa barbaadna jedhanis mootummaan kun mootummaa barree akka ta'e mootummaa uummataan hin fudhatamne akka ta'e uummata akka inni dararaa jiru nama olii hin galle jiru. Sana addunyaan iyyuu beeka. Bukkee sanatti garuu cina sanatti jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoos rakkoo qabaa jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo hin jaallannaa, abaa hin jaallannaa. Garuu ammoo rakkoo inni qabu dubbachuun isa nan jibbisiisudha. Rakkoo inni qabu yoo isinitti dubbanne, yoo jabaattanii, yoo dhuguma uummata kanaaf hin yaadama ta'e, rakkichaaf falmuun ala rakkicha keessoo keessanitti sirreeffatu jechuudha. Qoodas baatanii falmuudhaan. Wanti kun jabaatee gaafa jiru namni iyyuu as ba'a. Eessaaf inni nuti uummata keessa jirra, nuti uummata afaan qabanii hidhanii akka uummati hin dubbatanne godhanii yaa fiddee jedhanii nama gaafachuun uummaticha yoo dhannee gaafanne uummatichi miidiyaa walabaa jiraate uummaticha namni gaafatu jiraate uummatichuu himachuudhaaf jira dhugaa lafa jiru jechuudha. Isa tokko diina jettee farraja inni kan gootu immoo lakki taliila qulqulluudha itti bu'amuu hin qabu jettee haasofta yoo ta'e ati uummataaf yaadaa jirtu osoo hin taane uummata irratti uummaticha irratti badii labsuu jirta jechuudha. Ammoo waa ijaaruu hin dandeessanii eessa gahuu hin dandeessanii waan tokko iyyuu fiduu hin dandeessanii humna hin qabdan kan jedhamu kan ol ijaaree waraana bilisummaa Oromoo ta'es nama. Kan mootummaa keessa taa'es mootummaa ta'ee ol ijaaree jirus nama. Mee warri nagaa jedhan immoo akkamittiin ituu nama ta'anii jiranii nama ijaaruu dadhabu jettanii yaaddu. Maaliif gabaabsitanii yaaddu? Akkuma qaamni kun lamaan jabaatee wal ijaaree waliisaa rukutee uummata gidduutti rukutaa jiru qaamni nagaa barbaadu kunis of ijaaree lamaan isaanii dhaabuu ni danda'a. Ejjennoo jedhamu qabna. Hin danda'u jechuu dandeessu. Garuu ejjennoo sana immoo uummata wajjin jabaannee akkam akka ta'e maal akka ta'e fuula duratti hundumti keenya ilaaluudhaaf deema. Hundumti keessa nutti hirmaachuudhaaf jirtu gara dhumaadha. Namni hundinuu jechuudha. Namni nagaa barbaadu. Gaafa rakkoon kun gaafa dhukkubbiin kun gaafa jechaan kun nama hundumaarra gahuyyuu nama hundumaa dhukkubuutti deema hunduma. Yaa amma ilmaan hiyyeessaatti qoosuu hin danda'ama. Amma gaafa sirraa haasofnu hundumti keenya yoo jechuudha. Uummatichi maal keessa jira? Uummata nyaachuu dadhabee beelaan dhumaa jiru dhukkubaan dhumaa jirudha. Isarratti lola maqaa sababa lolaati. Keessumaa bakka lolli jirutti jechuudha. Waan tokko qaqqabuu hin danda'u mootummaan daldalli hin jiru hojjechachuun hin jiru dalagachuun hin jiru mootummaan dhiyeessirraa kuteera. So dhukkuba bookee busaadhaan akkam uummati kun dhumachaa ture keessumaa gara lixa wallaggaatti jechuudha. Bormoo Oromiyaa guutummaa wal gahuudhaaf deema. Isa sanaaf hin dubbatamu sanaaf sagaleen hin taamu uummati kun wal fixe daaraa wal garuu namoonni jettani jiru. Nuyi garuu dhaloonni lakkii kun ta'uu hin qabu kun dhaabbachuudhumaa qabaa. Jennee isin dura dhaabbachuu immoo qophiirra sammuu irratti hojjechaa jira. Kan ammoo inni wajjin uummataa wajjin maqaa barbaaddan namatti kennuu dandeessu, jecha barbaaddan namaa kennuu dandeessu. Garuu huumaanitiin wanti jedhamu tokko osoo namatti dhaga'ame gaarii. Yeroo fi keetii nyaattee bultee quuftee akka barbaadde jireenya barbaadde jiraattu uummatichi maal keessa jira jettee yaaduu dadhabuun waan baay'ee waan kun farrummaadha. So yakki mootummaa akkuma jirutti jira. Okay, erga mootummaa erga mootummaan nama miidhatee, erga mootummaan nama ajjeesaa jennee irratti walii galle, inni sun immoo maaliif sana godha? Hin godhuu jettanii waakkachuu hin dandeessu. Garuu uummati machaa eessatti uummati machaara yoo ta'an miidiyaa walabaa keessa galee yookiis immoo qaamni walabaa keessa galee dhiyeessu jedhe ajajaan olaanaa. Gaafa qaamni walabaa keessa galee
riippoortii godhu sobaa waan sobaa dhiyaatee jettan. Haa ta'u mee maala godhu uummati kun adumatu. Baay'een namootaa addanarraa waraana uummata irratti labsanii maatii isaanii yoo ilaaltanii lafa waraanni jiru kana baafatanii dhugaaletti dubbachuudha. Achi keessa kan jiru ijoollee hiyyeessaa lafa dhaquu lafa eessa dhaquu Finfinnee malee magaalaa naannoo isaanii jiranitti illee baqachuu hin dandeenye maatii baay'ee jira baadiyyaa keessa. Isaan sana dhumachuutu jira. Isaan sana ammoo yoo namni dubbatu ribee lafti sun waaqni sun hin dubbataaf hin yaa. Garuu amma nama dubbatu argatanii. Ani jira uummati koo dhumachuu hin qabu uummati koo ajjeefamuu hin qabu qaama kamiiniyyuu kana booda akka kanaan duraan ta'u. Nama ajjeesuuf fuuldurumatti saaxiluun qaama uummata kana ajjeesuuf fuuldurumatti saaxiluun hunumatti fokasichiyyuu lamaan isaaniiyyuu rakkoo qabu. Kan mootummaa akkuma jirutti hamaa haa ta'uyyuu malee inni sunis rakkoo qaba uummata miidhaa jiru. Fudhadhaa yoo fudhachuu baattan dhiisaa. Xumureera. Tole galatoomi yaa Darajje. Ana miti dabar. Galatoomi carraan kooti akkam ooltan akkam bultan. Wanta baay'ee jechuun barbaadu ani bara 1916 17 18 gaafa Asmaraadhaa Oromoodhaa homtuu dhufuu hin danda'u jennee marii akkanaa kaasnu sanis warri nu mormanii jira. Asmaraadhaa amma achi Oromoon mirga ofiin argatu. Kanaafuu qabsoon gara biyyaatitti deebi'uu qaba jennee gaafa Atlaantatti wal geenyu sun gaaga'oo jedhanii warri gadi ba'e ni jiru. Ni jiru jechuudha ni mormu. Ammas adeemsa amma deemnu kanatti hawaasni kun gaaga'ama guddaarra jira. Wanti kun furmaata argachuu baannaan jijjiiramni mirgi nu ifalminuuf hin jirru. Hawaasni kun mancaatii jedhamaa jira. Koosheesilii ejjennee laaluu qabna, rivaayizii gochuu qabnaan wanti jedhamaa jiru. Rakkina kana mootummaa godhaa mootummaadha bileemi. Yes, mootummaan harka guddaa keessa qaba. No question about it. Haa ta'u malee wanta kana rivaayizii goonee akka Oromootitti pireesharii irratti godhuu qabna. Wanti kuni furmaata argachuu qabaadha jedhamaa kan jiru. Yoo kuni jedhamu rakkinan qabu warri jedhu ni jira. Leegzarii keessa jiru, biyya alaa jiru, warra biyya keessa haasa'u si ajjeesna jedhuun. Nuyi garuu warri biyya alaa jiru bilisa wanna taaneef wanti kun akka amma deemamu kanatti akkuma bara 1916 goone 17 goone san Asmaraadhaa wanti tokko Oromoodhaaf hin dhufu akka jenne kan karaa amma deemnu kanaan yoo deemne rakkinni Oromoodhaaf furamu hin jiru jechaa jira. Suudaan ilaali amma ollaa kee waggaa lamaaf wal falmaa jiru, wal mancaasaa jiru, nama miliyoona 9 buqqisanii jiru, nama 15,000 wareeganii jiru, jijjiirama fiduu hin dandeenye. Nu'is akka amma deemnu kanatti sanuu saba tokko taane Oromoo taanee jechuudha. Mirga Oromootiif falmaa ijoollee Oromoo mancaasaa jijjiiramni nu fiduu dandeenyu hin jiru. Mootummaanis warri waraana adda bilisummaa Oromoo keessa hoogganus wanta kana rivaayizii gochuu qabu, ilaaluu qabu, xiinxaluu qabu. Bu'aan Oromoodhaaf fidan maaltu jira jedhanii ilaaluu qabu, atteenshinii kennuufii qabuun wanti jedhamaa jiru. Lakki kun hin ta'u hoo jedhan pireesharii gochuu itti fufnaa jechuudha. Haala amma deemamuun garuun hawaasni keenya hubamaa jira, ba'ee galuun dadhabee jira, mootummaan ni ajjeesaa. Warri falmu sila mirga ofiitiif falmaa wanti kun furmaata argachuu qaba. Gara mariitinis haala jalqabame saniin furmaata argachuu baannaan mirgi isin falmitaniif hin jiru. Hawaasni sun barachuu baannaan, mana barumsa dhaquu baannaan, akka amma deemamu kanatti hawaasni beelofnaan, mancaafnaan mirga eenyutiif falmataniidha. Rakkinni kan mootummaan pireesharii guddaa hawaasa irratti gochaa ajjeesee reeffi akka awwaalamne gochaa jira. Arsii keessatti argitanii jirtan. Torbee darbe. Wanti kuni furmaata argachuu qabaa jedha. Yoo kuni jedhamu lakki homtuu rakkinni hin jiru. Eessatti hawaasa kana ni beektu isin amma xiiqii namichi jedhamtu ni beekta amma hawaasa kana.
hawaasa kanarra rakkina jiru akkamittiin sabni Oromoo ta'e rakkinni jiru jedhee haasa. Amma yeroo kanatti namni du'ee guyyaa 10 odoon awwaalamin Arsii keessatti dodolaan amma torban lamaan keessatti jechuudha. Wanti kun furmaata argachuu qaba. Amma akka deemnu kanatti callisneetu akkuma namni sun dhume calle no. Pressure godhamuu qaba. Wanti kun dhaabbachuu qaba. International communitynis interfere akka godhu advocate gochuu qabna. Wanti kun dhaabbachuu qaba. Waraanni kun hawaasa irraa dhaabbachuu qaba. Uummanni keenya dhumaa jira. We have to do this. Akkamitti kan advocate gootan jettanii warri falmitanii jirtan. Mirga Oromootiif falminaa jettan. No. Mirgi Oromoodhaan dhufu karaa kanaan hin jiru. We have to put maximum pressure gochuu qabna. We have to proceed this. Karaa kanaan hoo ta'e malee furmaanni dhufu jedheetan amanaan. Kanaaf amma sadarkaa amma jiru kanatti afaan qawweetiin ni dhufa jedheetis hin amanoon. Dhufu. Suudaan ilaala hoo barbaaddan. Biyyuma kamuu waraanni biyyi itti gaggeeffamu ilaala. Namni moo'ate hin jiru. Raashiyaa fi Ukraine ilaala. Israa'eel fi amma ilaala. Namni afaan qawweetiin hin moo'atu. At the end of the day negotiate godhe. Akkamitti namni saba tokkoof qabsaa'u wal ajjeesa. Aangoodhaa jecha. Why? Tole darate. Yaa daqiiqaadhaan waan ta'eef jechuudha. So obboleessi koo Darajjeen waaqni isaa guddisuu nama nagaa barbaadu. Walumaa galatti gaasiin gabaabsaa yaa beekaa keenya yeroonis dhiiteetti ibsuma ejjennoo tokko lama baafaddeeni. Tokko kan namni hundinuu beekuu qabu. Oppidiyoon PP'n mariitti namantu nagaa hin barbaaddu. Nagaa sin jaallattu ilma badiiti. Ragaa 2018 yeroo abaawwan biyya galee tolee nagaadhaanii uummatatti yaada keenyaa dhiyeeffanna gaafanni jedhee waajjira uummanni abaawutuun eegiini Oromiyaa hunda keessatti waajjira abaawoo banatee alaabaa isaa fannifatee gaafannoo jedhu Oppidiyoon muuxuut goote. Maal jennaan abaawoo hammam akka Oromoon jaallatu waan beektuuf filannoo abaawoo wajjin dhiyaattee mo'achuu waan hin dandeenyeef muuxuut goote lafarraa daftee cubsiiste. Nagaatti amantii Oppidiyoonni naachi dhikaa qottuuti. 2. Kaafaawoo kan jedhamu karaa nagaa biyya sana keessatti waggaa dhikkeedhima meeqaaf iyyuu haa jennu nagaadhumaan haasaa nagaadhaan falmaa hooggansa isaarraa jalqabee akkuma abaawootti gaaddee adamsitee ajjeesuu balleessuudhaan hidhuudhaan tole. Nama afaan tolu yoo ta'e ijoolle ani yeroo baay'ee Baqqalaa Garbaatiin paasteriin jedhaanii paaster Baqqalaa Garbaa kan caalu jiru afaan toluudhaan akka nuun jedhe 2018 Jimma dhaqeetu ragaadhaan hin dubbaddaa jedhan. Maal goona ijoollee keenya Oppidiyoonis obbolaama keenyaa jedhe. Har'as kunoo as teesseetu durkureeni obbolaanuma keenya rafiif nuun jirti. Garuu nama akkas akka paasterii hunda ammannee qabsoo kanatti karaa nagaa baana jedhu paaster Baqqalaa maal goote? Aneedhaatti gadi darartee ennaani lubbuu isaa baafatee dhufee Minnesotaa taa'e. Nagaatti amanta. Noowaan. Qabetta shooba eenyutu nagaa jibbe abaawoo caalaa harka bal'isee nagaa isaa diriirsee dhaqee Oromiyaa irratti kan qophaa'ee dhaqeesse maaltu jira? Mee na amansiisi. Mee dhugaadhuma utuu gaaffiin Oromoo Oromiyaa keessatti namni walabaan siyaasa isaa gurgurata ta'e waraanni bilisummaa Oromoo ijji shan bosonatti haftimee jedhe na amansiisi. Har'a yeroo akkas PP'n nama hunda biyya alaa biyya keessaa bittee hootela qabsiistee soortee leenjistee maal gootee sitti ergitu kanaa har'a mee PP'dhaa fi Oromiyaa keessatti waboo kana
qaamni walaba ta'e fidee kottaa karaa nagaatiin filannoodhaaf dorgomaa uummataa ba'aa filadhaa qaama barbaadda namatu jedhame. OPDO'n persentii 5 argatti Oromiyaa keessaa jedhii na amansiisi. Nagaatti amantii OPDO'n naan jechaa tammate. Maal jaarsummaa kana gidduu deemta? Maal rakkatta kan? Kanaafi ibsa ejjennoo quxuraadha. OPDO PP akkasii gidduu galtee maaloo goote kan nuyi kan sabaati sagalee sabaati dorgommiis hin dhaggeeffatiin. Ishee kana kosaariyaadha. Kuni waan dadhabaa kana haafa kana wanna kana waan mas deemtee fufunaante fiddee sirratti tuullachuu barbaaddi. Dhugaan jaallattu. Xumureeraa hin badiinaa bilbilaagaa. Jaarmiyaa keenya akka jaarmiyaa addunyaatti kan dhaabate waa hordofaa jiraniin jennaa. Qabxii baay'eetu jira natti toluu dide jechuun jiramti callisanii marii dandeessii ta'a. Egaa hin badiinaa. Fayyaa ta'a. Tolee, galatoomii. Gabaabsi namaan jettamitti kanaan si gammachiisuu kan gabaabsi. Galatoomii yaa ogaa walumaa ga'ee waan biraaf miti ergatanillee namoota eeggatan faatu argitan inni kaan ergate illee eeggatee dadhabee deeme inni kaan ergate amma yoonaa eegaa fa'aa jira. Annan ba'aaf abbaa tokkoof ol deebisee anaan gadi buusiiti. Yaa hin fagaatiin garuu ayyaana dhaggeeffadhu please. So anaaf beekaniin beekteetu walitti nu qabu. Beeka jaraadhaa kennime. Obsi Rahima. Obsi. Ayyaana nama yoo takka eegale waan hundumaa kun irratti haasaa waan ta'eef tokko tokko. Yaa garuu seerri manaa mi'ootiin dabaree malee hin kaafamu Rahima mana ijoollee maqaa oboo dhaattee bacancartuutti yoo barteete achi geeffadhu malee Rahima obsi. Kana achi garuu sin gaggeessa dhiifama waliin. So ayyaanatti hufi. Okay. Nu gaggeessi. Jedhi nagaatti silas yaadan qabdanii jeequu malee. No, if muchattiin I think ani recommendation isheedhaaf gochuufan ture gadi ni barreessite isheedhaaf qofa otoo hin ta'in personal otoo hin ta'in namoonni biraanis qubee kana ABO'n qabsoo hidhannoo keessatti qubee kanas ni barsiisa ture. Akkuma jaarmiyaatti strategically Oromoo dammaqsuu kana keessatti baay'ee hojjeta ture. Egaa waggaa 30 darbeera 34 jirra fakkaata erga qubeen kun bilisa ta'e uummanni Oromoo itti fayyadamuutti ka'e so sirriitti barreessuu kanatti baruutu nurra. Namichi tokkos jira giiziidhaan afaan Oromoo itti fayyadamu.